Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaan bagayyaana gannaa kan bara kanaa nagaan geessan jenna. Ayyaana ganni bara kanaa sababeeffachuudhaan qophii addaa tokko qopheeffannee jirra. Qophii addaa kanaan ispoortistoota teekwaandoo waliin wal isin barsiisaa muuxannoo isaanii, mudannoo isaanii ispoortiin teekwaandoo jedhamu maal fakkaata biyya kana keessatti sadarkaa akkamiirra jira? Teekwaandoo jechuun immoo maali waan jedhu irratti bal'inaan dubbachaa kan waliin turru. Keessumoonni kun namoota seenaa gurguddaa qaban yookaas immoo ispoortii kana keessatti piroofaayilii gurguddaa qabanidha. Maqaa isaanii qofa isin beeksisuudhaaf Maaster Fireem Girmaa akkasumas Maaster Abrahaam Laggasee, Maaster Kiyyaa Buttaa jedhamu sadan isaaniiyyuu namoota ispoortii teekwaandootiin sadarkaa guddaarra jiranidha. Egaa maal fakkaata ispoortiin teekwaandoo kun biyya kana keessatti? Aartiin teekwaandoo kana keessa jiru maali? Dargaggootaaf bu'aa akkamii qaba? Sadarkaamti ispoortii kana biyya keenya keessatti qabu sadarkaa akkamiirra jira waan jedhu irratti akkasumas muuxannoo isaanii, mudannoo isaanii nuuf qoodaa waliin taphachaa waliin turraa. Isinis waan ayyaanaaf qopheeffattan unachaa nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Mee egaa itti hafuufnu eenyurraa jalqabu? Umuriidha ammoo furdina ammoo furdina kan jennu hundi keessanii walitti dhiyaattu. Kanaafuu yaa ta'u hangafni jira ante hangafni eenyu? Maaster Kiyyaan hangam? Isaatiin jalqaba. Tole Kiyyaa eegalmee. Kiyyaan eessa dhalate eessatti guddate waan jedhuudhaa ta'e eegallu. Echi galatooma carraanaa kennameef an Maaster Kiyyaa Buttaa jedhama. Iddoon itti dhaladhe Arsii Lixaa magaalaa Arsii Nageellee keessatti dhaladhe. Amma akkatti jiraadhu magaalaa Adaamaa almost gara waggaa 25 ol ta'eera. Ziraanne dhaloonni kiyya akkas. Mee tarii dhaggeeffattoonni keenya akka hubachuu danda'aniif maaster jechuun kun maal jechuudha? Tarii barsiisaa akka hin jenneef. Yeroo baay'ee barsiisaatti namni beeka malee ispoortii kana sadarkaa kanatti baay'ee hin hubatu waan ta'eef wanta kana xiqqoorraa nu ibsitan. Maaster jechuun gosa ispoortii maarshaal aartii keessaa yookiin immoo akka WTF dubbannaa yeroo duraa akka ibsu yaaltanitti teekwaandoon gosa lama jira. Kenna warri teekwaandoo yookiin WT jennee waamna. Gosa ispoortii kanaatiin yoo ibsu yaale maaster jechuun sadarkaa isaatiin daanii tokkoffaa, daanii lammaffaa, daanii sadaffaa, digirii tokkoffaa, digirii lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa. Daaniin tokko digirii tokko bakka bu'a jechuudha. Digirii tokko bakka bu'a. Digiriin kuni digirii biyya keessatti yookiin naannoo tokko daangessu osoo hin taane akka addunyaatitti bakka kamis Awurooppaa keessas deemtee eessa isaa deemtu fudhatama qaba. Digirii tokkoffaa, digirii lammaffaa, digirii sadaffaa, daanii jennee waamna. Arfaffaa ol yoo ta'e maaster jedhameeti waamama jechuudha. Gadaanaan warri digirii tokkoffaa, digirii lammaffaa akkuma san maqaa isaanii qabanii haga digirii sadaffaa saboom jedhamanii waamaman. Digirii tokkoffaaf lammaffaa jedhamee yeroo waamamu yuudaanjaa jedhamanii waamaman. Yuudaanjaan kun maal afaan sadarkaa isaatiin lamaanuu saboom kan jedhamus warra Kooriyaatiin, lammaffaa immoo warri gadaanaa jiru sadarkaa isaatiin deemee haga digirii arfaffaa ol ta'u maqaa isaanii moggaafama isaanii qabanii digirii sadaffaa irra ogaan saboom jedhamanii digirii arfaffaa ol ta'an immoo maaster jedhamanii achi ol deemaat sadarkaa isaaniitiin dabalataa deemanii. Tole ulfaadhu egaa bal'inaanis itti deebinaa gara Maaster Abrahaamitti haa darbu. Maaster Abrahaamoo eessa guddattee haalli guddina kee maal fakkaataa ammoo maalirra jirta waan jedhu waa xiqqoo nutti himi. Ashi maqaan koo Global Master Engineer Abraham jedhama. Kan ittiin dhaladhee guddadhe Arsii Bahaa magaalaa Silxaanaa keessatti amma maramsa kutaa 8tti achiin baradhe. Kutaa 8 booddee immoo iskuulii magaalaa Dodola high schoolii Dodolaatti baradhe erga xumureen booddee gara kolleejjiitti seene. Achi gara 1997 Adaamaan dhufe. Adaamaa akkuma dhufeen ispoortii birootiin hojjetaan ture, atleetiksii yaalaan ture. Fiigicha kana yaalaan ture. Garafsii kana taanaan akkasuma miti. Ispoortii garaagaraa irrattis hirmaadhaan ture. Erga asitti dhufeen booda 1998 gosa ispoortii warri teekwaandoo jedhamu gaafuma jalqabaa Adaamaatti dhufeetiin ijoollee galmeessuu jalqabu galmaa'ee hojjechuu jalqabee Adaamatti iyyuu. Kuda sagal naannoo akkasii ta'a. Naannoo 8-19 ta'a. Jirraa eegalee hamma yoonaa keessuma jirra jechuudha. Injiinarasii deebii immoo Global Masteriidha. Mee isaan kana egaa injiinarummaattis akka qabdu sanaan hojjechaa jirta? Hojii abbaa taayitaa konistirakshinii piroojeektii daandii irratti hojjechaa jira. Armaan duras seektaroota adda addaa irrattis hoogganaan ture. Injiinarummaanis hoogganummaanis hoogganaan ture. Global Master jechuun Global Master jechuun akka carraa biyya Kooriyaa keessatti, Kooriyaa Kibbaa keessatti leenjiin bara baraan kennamu jira. Leenjiin kun foreign
tireenarisidha yookaan immoo biyyoota garaagaraa irraa leenjitootni gurguddoo ta'an deemanii leenjii fudhatu. Akka carraa biyya keenyaatiif carraa nama 3 kennameeti. Carraa kana argadhee rakkana naannoo keenyatti carraa kana argadhee deemee leenjii kana fudhadhee ittiin milkaa'ina sanaatiin wanni kana global masterummaa kana achi nakkennamee leenjii sanaatiin umuree darbee milkaa'ee waan naa kennameef global master jedhama. Masterii addunyaa jechuudha. Egaa mee amma masteriidha, global masteriidha, injiineraa. Maal hojjechaa jirta yeroo ammaa kanatti? Hojiin kee egaa hojii konistirakshinii akka hojjechaa jirtu natti himteetta. Gama ispoortii kanaanoo maal gaheen kee? Gaheen koo akka naannootittis akka biyyaatittis 2006 irraa eegalee barullee gosa ispoortii kanaatiif yookaan immoo World Taekwondoodhaaf idileessuudhaaf yookaan immoo gara sistemaatikaalii inni ispoortiin kun idilaa'ee hawaasa keessatti bal'inaan akka kennamu kitaabolee hedduu barreesseen jira. Gara kitaaba maanuwaalota 7 ta'an sadarkaadhaan fakkeenyaaf maanuwaalii 3 sadarkaa 3ffaa 2ffaa fi 3ffaa kan leenjitoota akkasumas immoo kan leenjistoota barreesseen jira. Lammaffaa gabaara jira moo dhaabbata keessaa jira. Dhaabbata naannolee federeeshinii World Taekwondo biyyoolessaa keessa jira akkasumas immoo olompikii keessa jira. Kitaabni kun akkaataan World Taekwondo ittiin ijoolleetti leenjuu danda'an akkaataan itti leenjisaan immoo ijoollee sanaatti leenjisuu danda'anii fi haala salphaadhaan ijoollees kitaaba sana yookaan maanuwaalii sana fudhatanii akkaataa ittiin leenjii sana salphumaatti fudhachuu danda'an barraa'edha. Inni itti aanu turjumaanadha. Turjumaanni immoo Ingiliffaan ture yeroo baay'ee kitaabni murteessummaa inni 7ffaan isadha. Isan immoo amma gara Ingiliffarra gara afaan Amaariffaatti jijjiirreerra. Sadarkaa biyyoolessaa akkasitti hojjetaa baay'eera. Qaamni biroos waliin ta'u jira. Inni biraa akka naannootitti kitaaba kana gara afaan Oromootti jijjiiruudhaaf qophiitti jirra. Haa ta'u garuu isaan dura aan dursuu qabu jenneetiin hojii akka naannootitti karooraan qabamee ittiin hojjetamaaru kitaaba World Taekwondo isa silibasiidha. Silibasiin bu'uura waan hundaati. Kitaabni qophaa'uun dura silibasiin gaayid inni godhu sun jalqaba Taekwondo namni galmaa'ee piroosesii sana keessatti yookaan adeemsa sana keessatti maal gonfachuu qaba, maal keessa darbee saqqiiwwan gosa adda addaatu jira. Isaan sanniin argachuu danda'a inni jiru san karaa silibasiitiin akka inni hojjetamu erga murtaa'ee booddee silibasii sana qopheessee mana maree ispoortii Oromiyaatiin mirkanaa'ee leenjii maasteroota Oromiyaa keessatti argamaniif laatamee kitaabni sun amma barsiisonni World Taekwondo kan immoo leenjistoonni World Taekwondo ijoollee isaanii akkaataa sanaatiin Oromiyaa keessatti ittiin fayyadamaaru. Faayidaan isaa maalidha? Silibasiin kun gutumaan gututti Oromiyaa keessatti bahaa kaabaa gutumaan gututti naannoo Oromiyaa keessatti leenjii wal fakkaataa sadarkaa isaa eeggate garaagarummaan bakka hin jiraannetti leenjiin qixa akka kennamu inni Booranaas leenjisu, inni Adaamaas leenjisu, inni Harargees leenjisu, inni Lixaas leenjisu akkaataa wal fakkaatutiin wal simsee itti aansee hojjetamuu danda'uudhaan silibasiin sun qophaa'ee hojiirra oolaaru. Itti aansee ammas kan afaan Amaariffaatiin duraan hojjetamaa turan immoo afaan Oromootiin turjumeessinee ijoolleen teennaa afaan ofiitiin akkasaatiin fayyadamaa ta'uu danda'an hojjechaarraa jechuudha akka naannootitti. Gama dhuunfaatitti gara itti dhufna. Gara dhuunfaatitti gaafa dhufnu Oromoos Adaamaa keessatti leenjinee sadarkaa kanatti yoo geennu dorgommii adda addaa keessas dabarreerra. Erga dorgommii fidnee booddee immoo leenjisaa ta'anis ijoollee hedduu sadarkaa naannoos akka biyyaas akka addunyaattis geessuu dandeenyeerra jechuudha. Hayyoo ulfaadhu. Gara maaster fireemittiin darbaa mi'aatillee xiqqoo maaster fireem eessatti dhalatanii isa guddatanii waan jedhu dhaggeeffattoota keenyuu. Ayyeeshi keessumaa keessan gootanii waan naaf firtanii baay'ee galatuma. Dullee waan nu dhufteef guddaa gammanneerra. Ani bakka dhaladhee gara Walancitti magaalaa Kachii dhaladhee ture. Daa'imman kiyya gara magaalaa seenee asiin jiraachuu jechuudha. Barnoota keessa immoo ispoortii kana waan jaalladhuu fi ispoortii kana dalagee hanga amma immoo hojjechiisaan jira jechuudha. Barnoota faaddaan kukkutaa turte kan yeroo daa'imummaa kana yeroo ijoolleen amma of wakiriyyaarraa kaasee gaafa jiru ispoortii gaafa baay'ee jaallannu yeroo baay'ee barnoota caalaa gara ispoortii kanatti dhufu waan akkasii sirra mul'ataa ture. Nuti bu'aanis walqixa deemsisaa lammoonni wal madaalchiste. Amma sadarkaa maasterii irra kan jiru. Maal hojjechaa jirta akka naannoo Oromiyaatti isaa ta'u akka biyyaatti gaheen kee maali laata gosa ispoortii kana keessatti? Ani ispoortii kanaan atleetiin ta'ee ture. Baay'ee gara dorgommii sirriitti camaadha. Akkasumas magaalaa Adaamaatti bakka bu'ee hundarratti
hedduu taasiseera. Dorgomaa turte. Dorgomaa ture bakka deemee hundarratti immoo qabxii fideen dhufe. Ayyee ulfaadhu egaa eenyu akka taatan dhaggeeffattoonni keenya haga tokko sinirraa hubataniiru jedhee yaada amma immoo mudannoo keessan hojii kana keessatti waan sin qunname akkasumas immoo akkamitti sadarkaa kana geessanillee waan jedhu irratti kan waliin dudubbannu ta'a gara maaster kiyyaatti nas deebi'a sirraa turreeti. Mee kiyyaan akkamitti sadarkaa maaster jedhamu kanarra gahuu danda'e yeroo yoomitti kan ispoortii teekwaandoo kana jalqabdime yaadatta yerootti leenjii eegalte daa'imummaarraa kaasitee ispoortii kanaan bakka guddaan ga'a jettee faa yaaddee karoorsitee hawwitee beekta. Galatooma hidhaate ispoortii kana dura daa'imummaa kiyyarraa barumsarraa akkuma maatii kaawwanii yookaan immoo guddattoota ijoollee kaawwanii kubbaa miilaa irratti yeroo kennaa ture haga naannoo haayiskuulii seenu barumsa irratti kubbaa miilaa irratti carraa gaarii qabaa ture baay'ee kan jaalladhu kubbaa miilaa ture akka seenaa keessaatitti garuu yeroo san kaayyoon kiyya haga hin danda'u maatii gargaarsa maatii irraa baateet iddoo tokko geetteet waan san carraa argachuu hin dandeenye yeroo san bara 90 keessa waan ta'eef bara san keessa maarshaal aartiin babal'inaan qabu. Bakki leenjisaas baay'een jiru hawaasa. Leenjisaanis baay'een jiru naannoo keenyas baay'ee seeneen jiru. Haala saniin akka carraa ta'eet Oromiyaa keessa kaseen yeroo jalqabaatiif akka tasaa ta'e magaalaa Bishooftuutii fi magaalaa Arsii Nageelleetiif Shaashamannee seena. Akka tasaa ta'e carraa sana argachuudhaaf yeroo an gara barumsaa kiyyaa iskuulii xumureet gara carraa barumsa ol guddaa deemutti garas kaayyoo qabaa ture. Kaayyoon kiyya akka tasaa fakkeenya namni sii ta'u maatii keessa jiraachuu mala waan akkana kanatti kaayyoo qabaatus jiraachuu danda'a. Garuu obboleessi kiyya hangafni kiyya leenjisaa waraanaa yeroo kan jedhamu san ture. Isa laalaatu waan guddadheef daa'imummaarraa. Ispoortiitiin akkasitti beekamu qaba. Haala saniin garuu beekamtii kiyya kana yookiin fedha kiyya kana galmaan gahuudhaaf carraa argadhe kana fayyadameet leenjiirraan gara carraa beeltii tokko seenee jedhu gara waraanaa seene. Anumaan jechuudha. Waraana seene achi keessatti leenjii kana leenjii biyya alaarraa dhufanii warroota leenjisaniin leenjisaa warra kumaandoo keessatti leenji'an kaniin leenjineet gara aartii keenyaatti deebisuudhaaf deemu gara magaalaatti ramaddii argannutti carraa argannee fayyadamne leenjuu jalqabe jechuudha. Achiin booda leenjiiwwan kiyya sadarkaa beeltii kiyyaa guddisaa dhufe. Teekwaandoo jechuun kun maal jechuudha? Afaan warra Kooriyaa kana natti fakkaate. Leenjisaan tokko gaafa leenjistoota isaa akkasuma warreen leenji'an bira deemee nagaa gaafatu akkaataa itti gaafatu hundanii qaba. Mee akkamittiin eegala? Teekwaandoo jechuun namoonni baay'een yaa'u hiika mataa isaa waan qabu teekwaandoo jedhanitti dimshaashumatti waaman. Teeka jedhamu lukaadha, kuwaa ka jedhamu harka, doo ka jedhamu sammuudha. Harkaaf lukaanii ispoortii hojjetamu jechuudha. Harka keenyaaf luka keenya kan akka feene akka taanu godhu kan nu ajaju eenyoo jenne sammuu keenya. Kanaaf teekwaandoo waan baay'eef keessaa qaba. Teekwaandoo jechi jechuudha. Kanaaf jecha kanarratti fayyadamee teekwaandoo kan jedhamu qofa namoonni hin beekne teekwaandoo jecha qofa dimshaashumatti waamuu danda'an hiika akkasii qaban. Tole Abrish gara keettiin dhufa. Mee amma WT ka jiru jira World Taekwondo ITF ni jira International World Taekwondo Federation deebi'uun martial art ni jira. Mee isaan kun maali garaagarummaan isaanii? Martial art maqaa waloo martial artootaati. Martial art maqaa waloo isaaniiti. Maqaa waloo gaafa jennu martial artoota addunyaa kana keessatti baay'ee wushuun jira, jitikundoon jira, hapkidoon jira, teekwaandoon jira, international teekwaandoon jira, kaaraateen jira. Kunniin marti maqaa waloon isaanii martial art jedhama. Gara keenyatti gaafa dhufu international teekwaandoo fi world teekwaandoon garaagarummaa isaanii international teekwaandoo gosa ispoortii Kooriyaa kaabaa keessatti erga Kooriyaan adda baate jechuudha 1955 waraana gaggeeffameetiin erga isaan adda ba'an booddee isaanis gosa ispoortii waliinii fayyadamaa turani naannoo 1940 kaasee amma 1950tti martial artiin kun Kooriyaa keessatti akka waliigala gaggeeffamaa ture. Hawaasichi hawaasuma wal fakkaata ture. Haa ta'u garuu erga isaan adda ba'anii gosa lolaatiin erga adda ba'an booddee jarris gosa ispoortii international taekwondo jedhanii isaan ofii isaanii founder godhanii kan Kooriyaa kibba immoo world taekwondo jedhaniitiin hundeessan. Aadaan akkasitti immoo duudhaan akkasumas immoo faayidaan duraan isaan ittiin waloodhaan itti fayyadamaa turan lolaaf akkasumas immoo hojii gamtaaf rakkoo keessaa bahuudhaaf itti fayyadamaa turani. Haa ta'u garuu
ispoortiin kun guddina saayinsii wajjiniin guddataa dhufe gosa ispoortii olompikii ta'eera jechuudha wal teekwaandoon. Isaa kammatitti gosa ispoortii olompikii keessatti hammatamee yeroo dheeraa ittiin gaggeeffamaa ture. Biyyan keenyas erga ispoortii kana gosa ispoortii olompikii addunyaatti hirmaattu keessaa gosa ispoortii kun 12ffaa hirmaachaa jirti jechuudha. Hirmaachaa jirti. Garaagarummaan isaanii kana. Mee xiqqoo gara ijoollummaa keettiin si deebisaa. Akkamittiin ture gara ispoortii kanaatti kan makamte? Akka carraa ispoortii kana isteediyeemii ijoollee warra atleetota poolisitoota ture isaan wajjin hojjetaan ture. Akka carraa beeksifni teekwaandoon ni hojjechiif naan jedhu san ijoolleen maxxansaa ture. Alatti maxxanaa ture waraqaa wanni eesiriidhani. Isan laallee hiriyootas nan qaban ture. Bara saadatta? 1998 akkas ganna keessadha. Achumaan umurii baruu fedhin. 98 keessadha. Akka carraa ta'e gareen leenjistoota keessaa booddeetti dhufna. Beeksisa sana laallee akka carraa yeroo ammaatitti aanaa barreechaa yookaan immoo ganda 11 jedhamee ittiin waamamu galma sana keessatti hojjechiifne jedhame wanni isa sana laallee wanni gaafa ni leenjisaa gaafa deemnee laanjiru akkasitti hojjetaa irra nuti fiigicha akkasii hojjenna. Maarree fiigichaaf barri kuni baay'ee murteessaadha because jabinaaf waan isiniif tolu lukni keessa waan jabaatuuf wanni argansi keessanii waan jedhuuf atleetiksiidha baay'ee murteessaadha kallattii jedhuudhaan wanni inni biraa immoo akkaataan ittiin nu entertain godhaa ture yeroo nuti isa gaafannu baay'ee entertain godhaa ture. Nu harkisee jechuudha. Baay'ee wanna isaa. Inni leenjii ama dabalachuuf si namansiisu. Akkaataa sanaatiin dhiyoos turre achi ganda 11 ture jiraachaan ture achitti dhiyoo ture waan ta'eef akkaataa sanaatiin jalqabne jechuudha. Achi booda dorgommiiwwan garaagaraa biyya keessatti hirmaachaa turte. Normaalii achi erga leenjii eegallee booddee akka Adaamaatitti iddoo 2 ture. Bakkumti leenjii kun? Bakkumti leenjii akkuma jalqabaa bakka 2 ture. Bakka lamaan kanneen bananis hiriyoota turanii. Bal'inaan waan hin turreef walwaliin kan dorgomaa turre. Gareen sun lamaan. Adaama bakka bu'uudhaaf walwaliin dorgomaa turre. Akkaataa sanaatiin deemaa turre. Dhugaa dubbachuudhaaf Bishooftus, Arsii Nagellees, Shaashamannees jalqaba nuyi dursanii haa jalqaban malee. Akkuma jalqabameen dorgommii keessa seenuudhaan sadarkaa Oromiyaatitti magaalaa bakka bu'uudhaan guddina ariifataa kan galmeessaa ture magaalaa Adamaadha. Gama ispoortii kanaan. Iyyee magaalaa Adamaadha. Achiiti 2000 akkasumas 2001tti babal'ataa dhufe nutis sadarkaa keenyas guddataa dhufe akkaataa sanaatiin namni hirmaataa dhufees bal'ataa dhufe hawaasnis hubannoo argataa dhufe akkaataa sanaatiin namni ispoortii kana keessatti seenu hammuma bal'ataa dhufe namni dorgomus namni dorgommii kanaanis immoo bahuu danda'u baay'achaa dhufe akkaataa sanaatiin amma tokko magaalli Adaamaa akka addunyaa akka biyyaatittis doomineet godhe gosa ispoortii kanaatiin akka carraa ta'e ani carraan qaba ani leenjisaa kooti Master Kiyyaa Uttaan leenjisaa leenjisee? Master leenjisaa kooti. Hiriyaa makee fakkaata. Teekwaandoon akka carraa ta'e akkuma boofaa nama luqqisa. Dhiqatteetu fakkaata. Warii qallee dubbatti harkisa. Quxisuu fakkaata. Akkaataa sanaatiin magaalaa Adaamaa keessatti babal'achuu jalqabeera. 3 turani nafsee isaa maaru Maaster Haayilus ture. Waraana amma kaabatti gaggeeffamaa tureetiin waraana keessatti waandoo ture. Yeroo jalqaba akkuma isin jedhe kan wanni beeksisa maxxansee kan waamsisaa ture isumata. Akka carraa ta'e Maaster Kiyyaa wiirtuu bakka biraa keessattis leenjisaa turanii waan ta'eef akka carraa isaan arganne. Isaan dubbifnee akkaataa sanaatiin nu amansanii seenne yeroo ammaatitti lubbuudhaan asiin jiranii amrii ta'eera lamsee isaa maaru jechuu barbaada. Ulfaadha. Gara Maaster Ifreemitti darbina. Mee Ifreematoo ispoortii kanatti akkamitti akka makamte ispoortii kana keessa dorgommiiwwan akkamii fa'aa gochaa akka turte waa xiqqoo nutti. Ani ispoortii kanarratti akkamitti makame yoo jette immoo hiriyaa kee teekwaandoo kana bakka leenjisuu tureeyyuu. Inni immoo gizee hunda manatti dhufee na kadhata. Wajjin deemnee kottu nu bira leenjii. Jennaan gizee tokko wajjin deemnee ilaalla immoo anis bakka achi deemnaan dasnan jedhe. Warra achitti utaalan bakka baay'ee gammaddee gara manaa deemee haati kiyyaan itti himnaan
kanaan dura kubbaa miilaan taphadha yoo jedhe non dhoowwite bakka lammaffaa kanaan dhoowwu jedhe jettee waada si galte naaf galaan bakka ishiin naa kaffaltee turte gara ispoortii kanaan makamee ture kanaan booda ammoo bakka dorgommii irratti akka Oromiyaas akka biyya alaas deemee bakka qabxii shaaggiyaa baay'ee fidee dhufe. Meeqa ture yeroo sana kan kaffalchiisan? Ma 25 moo 30 kaffalee ture. Birri 25 haga 30. Amma immoo maaster kiyyaa fi maaster yoobaa kan jedhamu tokko leenjisaa kiyyaa hin jira. Siinlee maaster kiyyaa leenjiseera. Ijoollee bakkeetti kaa'amasa. Annaa walitti jiran yeroo isaanii jechuudha maaster yoobaa wajjin. Addaan qodanii maaster kiyyaa gara biraa deemee yoobaa achumatti hafee anis achumatti hafee jechuudha. Bakka leenjisuu immoo teebaa koriltii koonoo jedhama. Achirratti bahee jechuudha ammoo baay'ee siin galateeffannaa kana irratti maaster yoobaa jechuudha. Isaan na baase akkatti kanaafuu akka Oromiyaas akka biyya alaas deemee baay'ee dorgommii Oromiyaa keessaa dorgommii nati baay'ee hin daganne kan injifattes haa ta'u kan irratti injifatamte kan injifatamte sana baay'ee kan itti aarte injifachuun irra ture jettee faa kan yaadattu kan injifattee motti gammaddee maal dorgommii biyya keessaa keessa. Amma garuu yaasoo waan fakkaatu daa'immaa kana irratti jalqabe dorgommii kana akka Adaamaa yoo deeme gizee lama bichaa mo'atamte. Sanaan booda mo'ameen bakka hanga amma akka Adaamaa jechuudha. Akka Oromiyaa deemes immoo dorgommii afur minaamin hirmaadheera. Dorgommii afuran qabxii fideen dhufe. Kagara biyya alaa itti deebina. Hayyee maaster lammanuu ijoollee keedha. Asmaaniyyuu dhugaa dubbachuudhaaf biyya kanaatu oolmaa guddaa oolteetta jechuun ni danda'ama. Maal fakkaata bu'aa bahiin dorgommii ispoortii kana keessa jiru? Amma salphumatti sadarkaa maastirii ga'ameera gaafa jedhamu salphumatti ilaaluu danda'a namni. Bu'aa bahiin ispoortii kana keessa jiru maal fakkaata? Halkanii guyyaa hojjechuu qabdaa? Ispoortii kanarraa yeroo baay'ee fagaachuu qabdu? Mee nutti maasa kana? Eshi galatooma yeroo waa'ee ispoortii dubbatan keessaa badhaadha. Ispoortiin bu'aa bahii qaba. Aarsaa guddaa kaffalchiisa. Tokkoffaa leenjisaa jechuun leenji'aadha. Yeroo barsiisonni biraa kilaboonni addaa jiraatan akka tasaa isaan wajjin chaalenjii godhuudhaaf yookiin dorgommii irratti haala tokkoon akkaataa of kakaaftutu jira. Dorgommii tokko malee bara akkuma Global Master ibsetti kilabii tokko malee kilabiin tokko yookiin ammoo Master Yoobaa fi anatu ture Master Hailuun waliin banneet akka tasaa biraanchii biraa bannee gara Finfinnee isa deebifneet nu lamaan asii hafne magaalaa kana keessa akka seenaatitti nu lamaan ture. Yeroo waggaa afurii naannoo waggaa afurii haga 5 dogongore isaan na deebisanii haala saniin nutu ture. Gosa ispoortii kanaatiin seenuudhaaf nu maasterii taaneetii miti kaseen. Maasterii kataan ispoortii kana barsiisaatti ka barataa dhufneet leenjisaa dhufneet sadarkaa kana geessine isaanis amma sadarkaa maasterii ta'aniit barataarraa gara leenjisaarraa hiriyoota ta'aniirra jechuudha maatii ta'aniirra yeroo barataa turan san isaanis akka sadarkaa kana ga'uudhaaf aarsaa kaffaltaa jechuudha. Ispoortii kana babal'ina ispoortii kanaa deemuudhaaf aartaa guddaa keessa darbita. Amma isaan dorgommii waliin dorgoman dhabuudhaaf fakkeenyaaf maaster Abrahaam yeroo kilabiin addaan jirre nu lamaan qofa jira kilabii tokko hojjisiifna aniif iyyoo yeroo hojjisiifnu kana kaataagorii kiiloo kaataagorii isaatiin namni dorgomoo hin jiraanne namni kun deemee achi bu'aa fiduu dhabuu danda'a. Nama kanarratti dandeettii isaa oomishuudhaaf dandeettii isaa guddisuudhaaf kiiloo kaataagorii bakka naannoo keenyatti dorgomuun naannoo keenya badhaa waan ta'eef kilaboonni adda addaa ka kilaboota addaa waliin yookiin ammoo haala jiruun calallii godhanii dhufantu jira. Isaan ijoollee yookiin ammoo dorgommii godhuuf waa'ee ulfaata. Kanaaf yeroo gabaay'ee akka magaalaa Adaamaattis akka Oromiyaattis yeroo dorgoman chaalenjii guddatu gargaarsa guddaa akka biyyoolessaatitti magaalaa kanaaf godhamaa ture. Magaalaa Adaamaa keessa yeroo jalqabaatiif WTF kan seensisu bara akkuma qabeessa bara 1998 ganna keessa ture. Haala saniin babal'ina isaati almost kilabii gara 45-50 oltu jira. Kun hundinuu ijoollee kennaatti jira jechuudha. Carraa kanaan dhufneet aga ijoollee biyyoolessa geessunitti gahuudhaaf kana keessatti seenaan dagatamni tokko keessatu jira. Haala kanaan isaanis amma ijoollee kennaa oloompikiif baasanii arguun kenna. Isaan wajjin as teenneet ammoo haala kana godhuudha gammachuun kana caalan jiru. Ispoortiin maarshaal aartii wanti namatti tolu ilma ofii uumatte adda wanti gootu maatii keeti keessa kee ta'an hiriyaa kan kee ta'an sirraan fagaatan kasammuu ispoortiin jaalala communication yookiin social life isaanii walitti qabiinsaan ani fabrishama akka leenjisaaf leenjaa yookiin barataaf barsiisaa otoo hin taane hiriyoota ta'anii jechuudha irra darbinee jechuudha. Dammaa isaanii yookiin ammoo umurii baagiziyas dhuunsan yeroo dhuunsan masaraarraa
dhufneeti kan asitti banne kumaandoo keessa turanii fi yoo baas haala kanaan kan dhufneen booda amma immoo sadarkaa kanaan yoo ilaalee jedhu carraa guddaa dhagama isaaniin boodas isaanis immoo ijoollee isaanii olompikii jiraaf Afrikaa irratti ijoollee beekamtu magaa biyya keenya qabu osoo danda'an darbanii Afrikaa darbanii addunyaa irratti ijoollee dorgoman baasuu keessaaf aarsaa guddaa kafalamee dhufee as ganneerra sadarkaa maasterii jedhamee waamamu kun akka laayyootitti yoo waamnu homaa miti garuu carraa keessa darbee keessa laallee as ga'uu kennaa umurii as ga'uu kennaaf rabbiin galata galfadha. Ayyoo ulfaadha. Mee maasterummaan kun biyya kana keessatti hagam ta'eera sadarkaa kana baay'ee namni baay'een jira sadarkaa ispoortii kanaan maaster ka ta'e. Akka biyyaatitti maasterin abboonni kennan jira siiniroonni kennu yookiin ammoo abboonni kennan jiranii yaa'u ispoortiin haaluma jiruun kun sisteema keessaa qabuutu jira akkuma jiruun daataa sababa fakkeenyaaf Oromiyaa keessa kan jiran daanii shanaffaa warri keessa jiran gara nama 16 akkas hin gaane. Oromiyaa keessatti. Digirii daanii shanaffaa. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha gadi bu'aadha. Akkasuma gadi 4-2-1 gaddeemaat haala saniin amma haalli daanicha guddisuuf jiru baay'ee gaariidha. Garuu qulqullina ispoortii irratti hagam gaagaa jedhuun sabaatti deemaa dubbannu ta'a. Ayyoo ulfaadhu galatoomii gara muuxannoo dhuunfaa keetti deebina ammallee gara Abrishitti darbaa. Mee amma qabattoo akkasumas saqqee jira ispoortii kana keessa yoo dogoggoruu dhabaadhe adiirraa eegala. Maal isaan hiika maalii qabu lakkoofsa haga meeqaatti jira qabattoon kun yookaas immoo haga meeqaatti qaba maaliin immoo adda ta'u mee sana xiqqoo nutti. Gosa ispoortii warra teekwaandoo kana keessatti saqqeen gosa lamatu jira. Saqqee halluu fi saqqee gurraachaa jennee jechuudha. Saqqee halluu kuup jennaan kuup sadarkaa kuup jenneetu ka'umsi isaa 10 jedheetti jalqaba. Kuup jechuun halluu jechuudha. Kan immoo saqqee halluu. Ormo Kooriyaa kana nu naamusni ispoortii kun immoo afaan isaaniin akka inni hojiirra oolu agriimentii addunyaa waan ta'eef isa hojiirra oolchuun dirqama ta'a. Naamusa sanaan dirqama oolchuu qaba. Kanuma agriimentii sana mallatteessitee biyya tokko kenna tokkodha waan ta'eef jechuudha. Inni saqqeen gurraacha immoo daan jennaan. Daan yookaan puum jenna. Daan jechuun umriin isaanii 16 oli ta'anii warri sadarkeeffamanitti kennamudha. Inni puum jennu immoo umriin isaanii 15 gadi ta'ee kan sadarkaa saqqii gurraachaa bira gahan hidhatan puum jenna. Puum jechuun umriin isaanii hin geenye jechuudha afaan biraatti. Inni daan jechuun immoo kan umriin isaanii gaheetiin kennamuuf jechuudha. Kana jechuun sadarkaa keessa darbantu jira. Kana keessatti gosni ispoortiin kun saqqee halluu keessatti akkuma amma isinitti hime sadarkaatu jira. Gaafa kurnaffaa jennu adiidha. Adii jechuun qulqulluu kan waan tokko kan shira tokko hin beekne kan waan tokko badaan beekne jechuudha. Nama qulqulluu ta'e jechuudha. Qulqullina agarsiisa. Qulqullii sanarratti yookaan immoo waan adii sanarratti barumsa gaafa tokko jedhee jalqabu waatti buufataa deema jechuudha. Waatti buufataa deema. Adiirraa immoo gara keellootti jira. Gara keellootti gaafa deemnu sadarkaa sana keessatti ji'a ta'uu danda'a. Namni mucaan tokko galmaahee ji'a keessatti turtii ji'a keessatti barumsi achi keessatti kennamu sana ga'umsi achi keessatti horatu danda'u dandeettii fi ga'umsi achi keessatti kennamu sana horatee ji'a keessatti hin qoramu. Gahoomeeraan gahomne jedhameeti naanni onniiros akkuma amma duratti isinitti himaa ture silibasii sanaatiin almost sadarkeessineerra. Minimum standardii sana kaa'anneerra. Sana minimum standardii requirement sana guutee hin guunne hin jedhamu sana qormaan hin jiran qoramaa mucaan sun keelloo. Keelloo jechuun fakkeenyaaf midhaan tokko ooyiruu keessatti yoo facaafteetu biqiluuf dura gara keellootitti bifa jijjiirti. Gara keellootitti jijjiiramti. Amma biqiluuf ta'a waa bitti buufatteerta jechuudha. Keelloo irraa immoo gara magariisatti dhufa. Magariisatti gaafa dhufu biqiltuun sun biqileera lafa ol ka'eera baay'ee bareeda garuu kichuudha biqilli sun kichuudha hin beeku jechuudha afaan biraatiin kichuudha firees hin qabu yoo murtees deebi'ee illee wannaa jechuu danda'u dhisuu danda'a waan ta'eef eeyyuu achumatti baduu danda'a waan ta'eef bakka sana bu'a magariisni jechuudha. Ammas rikwaarimentii akkuma isin jedhe jira inni itti aanu gara cuquliisaadha. Cuquliisni gara diimaatti siqa waan ta'eef gara wanni midhaan gamareessatti gara onnatitti deemuuf deemaa waan ta'eef isatti bakka bu'aa cuquliisni samiidha. Inni itti aanu diimaadha. Diima riskidha. Diimaadha. Amma fakkeenyaaf asheenni gahee jiru baaqelii biraan darbamne akkaataa sanaatiin bakka hundaa rakkoos yookaan immoo waan adda addaa qunnamuu danda'a. Isa sana riskiidha baay'ee akka alartiitti ilaalama diimaani. Gaafa diimaa fixateetiin gara gurraachatti deemu daan yookaan immoo puum jenna. Inni kun sadarkaa isaa gadi bu'a tokkorra gahee jira.
diimaa sana tokkorra ga'ee gaafa saqqee gurraacha yookaan daani puum jedhu teekwaandoo jalqabee jennaan. Achirraas kanaa kan jedhamu. Iyyoo jalqabii teekwaandoo piroosesiidha inni sun. Piroosesii ittiin teekwaandoo ittiin jalqabu naamusaa fi ogummaa naamusni teekwaandoo barbaadu sana ittiin gonfatu qaama qalbii isaa ittiin dagaagfatu ittiin horatu ittiin of qopheessu sadarkaan saqqeen halluun. Sana keessa darbee raawwatee puum yookaan daaniidha. Gaafa puum yookaan daani jennu puum jechuun akkuma duratti isin jedhe umriin isaanii 15 gadi ta'eeti qormaata sanaaf gahee jechuudha. Daan jennu immoo umriin isaa 16 ta'eeti kan qormaata sanaaf gahee jechuudha. Gaafa qorameetiin puumii sana fudhatu puumiin sun sadarkaa addunyaa walii galata. Asittiin qormaan isaa sadarkaa minimum standardii isaa kaa'ameera sadarkaa biyyoolessaaf naannoo. Qormaatonni yookaan maasteroonni gurguddoo qormaata sana qoran delegeet ta'aniiru isaan qoramee raawwateeti qormaanni sun minimum 60 ol fiduu qaba akka addunyaatti ta'e 60 ol fiduu qaba 60 ol yoo kan fidu ta'e galmaa'ee ulaagaan achi jiru odeeffannoon mucaa sanaa yookaan mucayyoo sanaa galmaa'eeti gara Kooriyaatti ergama. Achitti dirqama akka Eeyyoo Kukeen jedhama kan inni kana kennu Kukeen jedha. Kukeen jechuun headquarter of Taekwondoodha. Kukeen kun immoo maal godhaa sadarkaa daanii kana inni sadarkeessa jechuudha. Daanii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhetti kennamaa fi mucaa sanaatiif daaniin sun achitti hojjetamee dhufee hin dhufa jechuudha. Daaniin sun guutuu addunyaa keessatti beekama. Fakkeenyaaf waraqaa daanii sana qabattee raawwateet Keeniyaa yoo deemte ID nambariin jira koodiin ID nambarii sanaatiin yoo sarchi gootu daanii mucaa sanatu dhufa jechuudha. Onlaayinii daanii mucaa sanatu dhufa jechuudha. Kanaaf akka addunyaa ta'eera jechuudha. Akka naannoo keenyatti sirni kenniinsa daanii kana bara 2012tti ergaan leenjii chaayinaa kacarraa ta'eetiin ispoonsara gadheetiin dhaqee leenjii fudhadhee dhufeetiin sadarkaa naannootitti haa kennamu an jedhu sana murteessinee biyyoolessi eeyyamsiifnee bishooftutti yeroo jalqabaate akka naannootitti kennisiifneerra. Daanii ogeessonni fi leenjiftoonni sadarkaa biyyaa jiran parsantii 85 Oromiyaadha. Poteenshaalli jiru, riisoorsiin jiru akkuma biyyatti iyyuu riisoorsiinis poteenshaalis jiru Oromiyaa keessa. Sadarkaa addunyaattis ta'e akka Afrikaattis ta'e parsantii 98 ol jechuu dandeessa. Oromiyaa keessa ba'an. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan qophii ayyaana gannii sababeeffachuun qopheeffannedha. Turtii leenjistootaa fi dorgomtoota teekwaandoo waliin gochaa jirrutti akka gammaddan abdii qabna. Mee amma immoo gidduutti gara bakka galma leenjii Keenaa Firee kan maaster Global Abraamiin hundaa'e deemuun leenjiin achitti kennamu leenjii akkam akkamiitii akkasumas yaada leenjitootaa isiniif dhiyeessinaa nu dhaggeeffadha. Baay'ee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma immoo bakki itti argamnu magaalaa Adaamaa mana leenjii teekwaandoo Keenaa Firee jedhamu. Aartiin teekwaandoo kun maal fakkaata? Akkamittiin leenjisu? Naamusni mana leenjii kana keessa jiru maal fakkaata? Aartiin yeroo leenjii kana leenji'an keessumaa ogummaa teekwaandoo kana yeroo leenji'an aartiin fayyadaman maali? Deemee immoo dargaggoonni asitti maaliif leenji'u? Maali kaayyoon isaanii waan jiru irratti waliin dubbachaa akkasumas sagalee fudhachaa waliin turaa yeroo gaarii isin fayyada. Johnson Sicho. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa amma kan dhaga'aa turtan sagalee warreen leenji'aniiti. Afaan as keessatti fayyadamaa turan afaan warra Kooriyaati. Warreen leenji'an kanarraati namoota muraasa dubbisaa nu waliin tura ammallee nu dhaggeeffadhaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.
Maqaan kiyya Nabil Zooree jedhama. Asuma naannoo kana jiraadha magaalaa Adaamaa kana. Egaa gosti ispoortii akka waliigalaatti maarshaal aartii jedhama. Maarshaal aartii keessaa gosoota baay'eetu jira. Teekwaandoo jira, judoo jira, kaaraatee jira, kiikboksing baay'eetu jira. Gosoota baay'eetu jira. San keessaa kan filadhe akka kootitti teekwaandoodha. Warri teekwaandoo yookaan WTF dha. Faayidaalee isaa si ibsuudhaaf baay'eedha. Isaan keessaa muraasa yoo si ibse fakkeenyaaf amma sochii qaamaa wayita taasisnu haalonni garaagaraa wayita deemnu yookaan qaamni keenya miliquu ta'a. Warra yookaan motora yookaan saayikiliin osoo deemnu tasa walitti bu'iinsa yoo mudate tooftaa ittiin yookaan akka miidhamnu taasisnu baay'eetu jira. Kanneen keessaa baay'eedha jechuudha muraasa isin jira. Meeti gaafa leenjiidhaaf murteessitu ITF kana maal na fayyada jetteeti? Waa maaliin na argadha jetteeti? Egaa wanti namni fayyadu baay'eedha. Isaan keessaa wanti na fayyade jalqaba irratti bilchina sammuutii fi jabeenya qaama keenyaa hirriba gahaa akka rafnuuf baay'ee kan nu taasisu miirota qaama garaagaraa keessa akkuma beekamu haalli dargaggoonni keenya yeroo baay'ee bootaan isaan oolan akkuma dura hawaamsiisuuf yaaletti haalota garaagaraa keessa waan ta'eef sanniin irraa of qusachuudhaaf gara maarshaal aartii kanatti wayita dhufne miira keenya haala salphaa ta'een to'achuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma dhufte yaaddee akkuma dhufte si fayyadeera miira kee akka to'attuuf jabina qaama kee akka eeggachuuf ofitti amanamummaa akka si dabaluuf akkasumas si fayyadee? Baay'ee na fayyadee jira. San keessaa muraasa yoo siif yaale waa dagachuu injiraamtii isa dagaagsuu irraanfannaa balleessuu jabina qaamaa waan tokko xiinsammuu ni jira mitiire san irratti akka fokas ta'etu xiyyeeffannaa akka kennitu waan tokko osoo dubbatiin jedhama mitiire waan tokko irratti xiyyeeffannaa kennitee akka hojjettuuf gahee guddaa taphata maarshaal aartiin jechuudha. Maalirra geessetti beeltii kamirra geessetti? Anam sagantaan beeltii yaala isa black belt jedhamu kana qabattoo gurraacha isarra jira yookaan daanii tokkoffaa jechuudha. Uf dura yoo rabbi jedhe anis haaluma kanaan itti fufee jabaadhee addatti dhuunfaan banadhee leenjisuudhaaf. Ayyuu ulfaa dhumarratti mee dargaggoonni yeroo baay'ee yakkoota garaagaraa fa'aatti raawwatan hin jiru. Hanna ta'uu malaa, saamicha ta'uu malaa kanneen kana irratti kan hirmaatan hin jiru. Naamusni ispoortii kana keessa jiru maal jedha kanaan? Egaa naamusni isaa akkuma duratti faayidaa isaa siif yaaletti naamusni isaa namoota miidhuuf osoo hin ta'in maarshaal aartiin jalqaba wanti inni eeyyamu obsa yookaan waan tokko hojjechuuf jalqaba humna keetii ol yoo ta'e waan ijjannoo dhumaa kan fudhattu malee yookaan wantoota garaagaraa saamichaa ta'uu yookaan nama reebuu akkas osoo hin ta'in bakka hin danda'amnetti yoo dadhabdee bichaa ofirraa ittisuuf malee nama miidhuuf miti kan kennamu jechuudha leenjiin maarshaal aartii kun. Kana waan ta'eef wantoonni akkasii dhimmoota akkasii yaada akkasii kan qabatan ta'e sun yaada sirrii miti waan ta'eef haala kanaan itti deemna jechuudha. Ati erga leenjitee namaa walloltee hin beektu? Namaanis wallolee hin beeku wayita walloluufis baay'ee miira hin jira miti miira keessa osoo hin galin obsaadhaan haala tasgabbii ta'een osoo wallolle garuu hagammaa namaan wallolle. Harish maqaan kee Kuzaa jedhama kan leenjaa jiru warri teekwaandoo keenya Afrikaan jedhamu achi keessa. Maali sadarkaan beeltii kee yookaas immoo qabattoo kee maalirra jira? Sadarkaan kiyyaa diimaa fi gurraacha. Agami kan leenjii jalqabde yoo? Waggaa jaha. Maaliif gara leenjii kana dhufu ka barbaade? Maal na fayyada jettee yaaddeeti? Baay'ee na fayyadee jira. Isa keessaallee sammuu kiyyaa akka sirriitti hojjedhuu fi barumsaaf illee haala mijaa'ina akka irra gahu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya turtiin mana leenjii teekwaandoo keenyaa firee waliin taasisne kan hangammatti dhaggeeffattan kana fakkaata ture. Egaa dargaggoonni nuti dubbisne leenjiin kun naamusa dargaggootaa fooyyessuu keessatti keessumatti ofitti amanamummaa dargaggoonni bakka hin taane akka oolle sirreessuu keessatti shoora olaanaa akka qabudha kan naaf himanii ammas nu dhaggeeffachaa nu waliin tura ayyaana gaarii isiniif haa ta'u yeroo gaarii. Fugama keenya jira. Maasterii kana yoo margatte ni yaadatta achi booda atoo biyya keessatti maal faadha kan tariitii giddugala leenjii banuudhaan ta'uu danda'a dargaggoonni akka itti baratan ispoortii makanaan jechuudha waan hojjette faa jira. Maasterii kana argadhee barana kana qabee waa'ee ispoortii irratti nan bana yoo ta'e baay'ee rakkistu. Maaliif rakkistu yoo ta'e immoo leenjisaa keeti akka araddaati godhee siif bana. Gaalama gaas tokko akkasumas immoo yookiin akkanuma sii gallakkisa isaa cina taatee leenjistee jechuudha. Waa hunduu isaatu sirreessee fi siif kenna. Kanaafuu kanarratti baay'ee rakkisne akkanuma jalqabumaan isumaan gargaaree banee tureeyyu. Garuu sanaan booda immoo ijoollee cimaa akka kiyya baasee tureeyyu hanga amma beeraabdiinis kan jirani barana kanas hin jirani. Sanuma keessa akka leenji'an. Kana irratti. Tole yeroo jalqabaa fi gara biyya alaa bara kam deemtee dorgomte? Bara 2007. Bara 2000 fi Koongoo Biraazaaviil 8. Bara 2008. Maal dorgommii akkamitti ture? Dorgommii
shaggaa ture garuu akka Afrikaa jechuudha yeroo isaan kan deemne nurratti qabxii kanaan duraa dhufee hin beekuyyuu nuu deemnaan qabxii fideen dhufne kan kiyyaa garuu xiqqoo na ulfaate kiiloo akka malee buusee hin deeme. Baay'ee jechaa turte jechuudha. Waggaa lama minaamin minaan sirriitti nyaadhu ruuzii duwwaa suuddee waliin qabu saalaadii atikiltii minaamin isa nyaachaa ture. Bakka kiiloo akka malee buuseeti achi deemnaan immoo xiqqoo na ulfaate. Kiiloodhaan kan dorgomuun kun yeroo sana milkaa'in deebite jechuudha. Baratti deebitee milkooftee meenuu yaadachi. Kanaan booda immoo bara 2013 irratti deebi'ee galeeyyu. Achirratti immoo midhamni jilba addaan kutee ba'e. Ayye ulfaadhu nyaata keessatti ruuziin kun waanuma karaa Raashiyaa Chaayinaa faa kana keessaa Kooriyaa faa kana keessaa dhufeef moo shoora qabaa ispoortii kana keessatti maasirratti baatu kun jedhe. Ruuza qofa. Amma Efreem akkuma kaasetti amma inni kiiloo isaa sirreeffachuudhaaf kiiloo fi qabachuuf waa'ee ispoortiin waa'ee kiiloo kaataagorii irratti amma akkuma inni kaase gaafa dhiyaatu kiiloo kanaan jedhee waan dhufuuf kiiloo kanaan jedhee sanaa ol darbitee deemuu qabdu. Sanaa ol darbitee deemuu qabdu maayinisii ta'uu qaba. 68 tokko irra ta'e 67 tuqaa 8 yookiin tuqaa 9 ta'uu qaba. 68 irra shaarpii ta'uu qabu akka dorgommiitti jechuudha. Qabxii kana qabatee deemuudhaaf mucaan kun nyaata qofa osoo hin taane hirriba gahaa argachuu qabu. Kiiloo fi gadi buusuudhaaf bishaan isaa gahaa argachuu qabu. Kiiloo kana ka xumuree kiiloo kanarra bahee kiiloo kofii argateen booda boqonnaa argatus haala isaa luuzii ka godhe san deebisuudhaaf aarsaa kafalchiisa. Achiin booda dorgommii seenaa nyaata nyaate sun rikaverii godheet haala saniin ispoortiin kun ispoortii lukaaf haala saniin ofirraa deebisuu yookiin ammoo lukaan waan dhooftuu fi waan qaama ofii dura gabbuusee miidheeruu fi waan san qabxii fiduudhaaf aarsaa kafalchiisa. Kuni maaliif dhufee ka jedhu gaafiin kee waa'ee nyaataa irratti akkuma gaafte nyaanni waan biraan qabu kiiloo isaa argachuudhaa fi nyaata salphaatti waan kiiloo isaa ol kaasuu hin dandeenye miidhaa isarra geessuu hin dandeenye saniif waan san fayyadama. Kanaa wal qabatee wanti akka dubbataa ture waan atikiltii yookiin ammoo wanti fakkaatu kun wanti fayyadamuuf saniif garuu kun wanti dhufuu fi kiiloo kaataagorii kanarratti biyya keenya keessatti namoonni baay'een ga'umsa qaban yookiin kiiloo kanaan shaarp ta'anii ta'an osoo jiraatan akka biyya biraa kiiloo kana buusee mucaan kun deemee achitti miidhaan irra sin ga'u qabxis dhabeen dhufu. Kun dorgommii biyya keessatti kiiloo kaataagorii kanaan namoonni waggoota baay'ee yookiin ji'oota baay'ee akka biyya alaatitti fakkeenyaaf tapha gara 12-13 ol biyyoota bebbeekamoo ta'anii dorgommii calalamanii open tournament kana godhanii laalanii dhufan. Biyyi garuu guddina ispoortii kanaatiin gana carraa biyya deemanii dorgoman kanaaf amma tattaaffii keessa waan jiraniif tokkoffaa akka carraa ta'ee yeroo bara kana keessa baramni dubbate kana keessa qabxiin gaariin dhufes bara saniin dura waggaa tokkoon dura waan dhufeef haala saniin kiiloo kaataagorii kanaan namni kun wanti deemee akkas ta'eef biyyi nama baay'ee qabdi dargaggeessa baay'ee qabdi gosa ispoortii kanaatiin namni akkas ta'e shaarp ta'ee jiraate lafee isaas jabaatee foon isaas jabaatee nyaata ofii nyaataa kiiloo isaa gatee dhaqee qabxii gaarii fida. Kanaaf nyaata isaa gadi buusanii kiiloo kaataagoriin carraan kan namni sun damuu namni isaa akka nu jalaan buune carraan namoonni baay'ina namaa kan nu kenname kan akka nu jalaa hafne deemeet carraa argate kana fayyadamee dhaloota as jiruuf deebi'atamu namni kun waan achi muuxannoo achi arge kana dhaloota jiruuf akka dabarsuu qabu dorgommii kana qofa mo'achuuf mo'atamuu qofaa fi miti ispoortii chaalenjii kana waan ta'eef wanti kiiloo isaa gadi buusee miidhaalee raga'ee deebi'eef kanaaf jechuudha namni isaa bakka bu'u jiraate kiiloo isaa durseef madaalee eeggataa deema jechuudha nyaatallee wanti miidhaa raga'eef achis deemee qabxii wanti dhabeef kanaaf ibsuu barbaadeeti. Ulfaadha gahee leenjisummaa baartas matti. Ayyoo ulfaadhu Abraamatoo. Muuxannoo kennu godhime dorgommii biyya keessatti tariitii carraa argattee dorgomtee turte dorgommii akkamii fa'aatti irra maachaa turte. Ani normaalii dorgommii biyya kana keessatti akka sadarkaa magaalaatitti dorgomneerra oopnis akkasumas immoo kilabii hankeenyaa Kebeekii bakka buunee dorgomnee sadarkaa bakka Adaamaa bakka buunee immoo sadarkaa naannootitti dorgomne. Yeroo sanatti akkuma isinitti himee sana bal'inaan isaanis hojiis biraas hin qaban ture carraa arganneen immoo dorgomaa turre. Kacarraa jalqaba dorgomtee nu yaadachiise. Jalqabaan dorgomne wannidha Arsii Tayyaadha 1999 ta'e 99 gara 2000 seensarratti Itayya ture akka carraa ijoollee yeroo sanarraa kaasnee wal beektu maastar wajjin 1998 irraa kaasee isaan dorgomsiisa 1998 irraa kaasee yeroo sana akkuma isinitti himaa ture ganna waxabajjii keessa ture waxabajjii 6 jalqabne baay'ee ispoortii 1998 1999 baay'ee illee ittiin bilchoofne ispoortii kana
kanaan dorgommiin garuu gaggeeffamuu qabaan jedhu sanaatiin itayyadhanne itayyaa maaster Amaan Hajii dorgommii kana qopheessaniiti achi deemne gaafa deemnu ijoollee kiloo kaatagoorii hedduu nu qabatanii deemanii gaafa deemnee achi dorgommiif deemnu kan isaan wajjin dorgomnu baay'een isaanii miseensa poolisii turanii achii jiran miseensa poolisii turanii miseensa poolisii turanii normaali nuti immoo ispoortii keessa beennaa ispoortii kana immoo amma tokko sirriitti shaakalaa turre waan ta'eef teeknikaalii jara attaak gochuu jalqabne gara attaak gochuu jalqabne innaan isaan gara muumuutti deemna dhuma gara galgala irratti almost lola nutti kaasa baqannee mana sireetti isa yaadadha baqanneetu mana sireetti addaanaaf immoo guyyaa biraa walitti deebite immoo dorgommichi sanuma normaal hin galgalaa'e booddee injeeqame addaan kutame yeroo sana ispoortiin kun akkuma isinitti hime hawaasa keessatti bal'inaan ittiin seenne ija shakkiitiinis laalaa turanii ispoortii kana akkaataa sanaatiin jeeqamee hafe ergas immoo 2001 irrattis ni yaadadha as Adaamaa irratti shaampiyoonii gaggeeffame dorgomneerra 2002 akkas immoo ammas Adaamaa irrattis gaggeeffamaa ture 2003 dha kan addaan kunne gara leenjii isaatitti dhufne jechuudha 2001tti ni yaadadha ammas dorgommiin an gaggeeffamaa ture mucaan an keenya nuti hirmaachifnu sa'aatiin isaa dorgommii sana dabarsee dhufe laaqana galleetti inafe akkaataa sanaatiin kaataagorii kennaa barbaade dongorsimne seenne beennaa namuu amadhee sodaatee dumoo maali hin beekonni akkaataa sanaatiin nurraa hafee beeka almost bu'aa bahii hedduu fi mudannoo hedduutu jira ispoortii kana keessatti kan biraa gaafa dorgomaa taatu akkuma ammanni maaster Efreem asii kaasuu aarsaa guddaa asii kafalchiisa gaafa dorgomaa taatu bakka dorgomaa taateetitti gaafa filaaltu tokkoffaa kiiloo kaataagorii amma jedhame kana sana guutuudhaaf hirriba dhabdaa tireeningii sa'aatii hedduu kabar gochuu irra jira ganama hojjettee sa'a booddee hojjechuu dandeessa akka carraa ta'e ani kaataagorii 68 irratti an dorgomu irratti namni biraa ture kiiloon isaa bu'uu waan hin dandeenyeef ani busuudhaaf gara 63tti busuudhaaf protector kan immoo uffannaan ittiin dorgomnu sana xinnoo hin ho'a waan ta'eef uffannee gara abbaa gadaa kan alatti tabba kanas fiigaa turre aarsaa guddaa si kafalchiisa isa buftee raawwattee gaafa dorgommitti seentu akka ittiin luka kaaftullee dadhabdabaayize luka kaasullee si dadhabsiisa kanaaf aarsaa guddaa kafalchiisa teekwaandoon salphumatitti teekwaandoo jennee gaafa teekwaandoo irratti dorgommiin gaggeeffame mo'ameera gaafa jennu afaan irraa baay'ee salphaa ta'u fakkaata garuu baay'ee bu'aa bahii hedduu aarsaa guddaa nama kafalchiisa. Tole fume muuxannoo kee xiqqoo nu qoodi amma maaster Efreem arra maasteriidha ispoortii kanaan jechuudha jiruun isaa guyyaa maal fakkaata ganama isaatii meeqatti kaata shaakallee dirqamaa guyyaadhaan waan keessa jirtu nutti ani torbaan keessa ganama gizee hunda nan hojjedha sa'aatii meeqaan kaata ganama sa'aat 11 ka'ee ganama gizee hunda hojjedha yeroo hunda sanbata guddaa bichaa nanaaf sanbata guddaa waan hojjedhu kanumaa zoolaa walaa jechuudha sanaan booda ammoo galgala hojjedure roobii kamisaa bichaa galgala kanaan hojjedha bakka tireeningii faayitarii ምናምን ijoolleen qabaanna ammoo sa'a jalqabee sa'a 10tti nan galakkisa jechuudha dorgommii gara funduraa jaalama ምናምን naaf enne yaanne immoo jaalama naaf ga'eedhe jaalaman guyyaa kanaan ijoollee kiyyaa sirreessee dorgommii leenjidha dorgomsiisa jechuudha. Mee waa'ee uffata kan warra maasterii kana ilaallu yeroo baay'ee uffata adiidha kan isaan uffatanii uffatichi maal agarsiisa laata? Waan ibsu qaba uffanni isaanii sun amma uffata qabattoo isaanii qofa soo saqqii isaanii qofa soo hin taane uffata isaan guutummaatti uffatan sun maal agarsiisa mee xiqqoo nutti maaster? Uffanni adii maasteriin uffatan uffata addaa ta'eeti osoo hin taane beeltii isaaniitiif daanii isaaniitu garaagarummaa garuu uffata keessatti kan ittiin dorgomtu faayitii ittiin dorgomtuu fi kan aartii ittiin dorgomtu garaagarummaa qabu. Haala kanaan akkuma qarayyaan kan daa'immaniin jira kan guddaan jira. Haala kanaan uffanni isaanii fakkeenyaaf gubbaarraan keelloo ta'ee jalarraan yookiin gurraacha adii ka ta'utu jira. Uffanni adiin akkuma qara global master ibsaa ture sanitti uffanni adiin hiikkaan isaa sanuma. Haala saniin beeltiin gurraachi godhattu kun garuu akka beeltii isaatti murteessaa beeltiin kun garuu namni tokko beeltii isaa fakkeenyaaf guddina isaatiin fakkeenyaaf keelloo magariisa cuquliisa guddisaa dhufee achiin booda akkuma qara ibsa qara ifame saniin akkasiin dhufa. Garuu
garuu beeltiin kuni gurraacha 3-4 qabaachuu hin mala namni kun garuu akka seeraatitti beeltii gurraacha gaafa dura si hidhame sanni yookiin beeltii gurraacha akka tasaa miicamee maal ta'e akkas ta'u beeltichi haga grand master yookiin guddina daanii guddina keetii haga dhumaa deemtutti beeltiin sun kalarii isaa baasaa dhufu sirratti yookiin ciccituu danda'a maal ta'uu danda'a halluu isaatiin jijjiiramaa dhufuu danda'a malee uffata isaatiin onnechuu danda'a garuu asirratti uffannaa keenyarratti mormarratti gurraacha kun puumii qara akkuma master ibsaa ture san puumii yoo ta'e gubbaarraan gurraacha as jala kanarraan diimtuu asirraan diimaadha haala kanaan puumii jedhameet yeroo daanii qoramuuf seenus haala saniin seena daanii yeroo qoramu garuu keelluma saqee diimaa godhateet daaniidhaaf yeroo qoramuuf seenu haala saniin qormaataaf seena.